ulaagaa isaanii sanallee akkatti hojiirra oolchuu danda'an karaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf South Afrikaa namoonni adiin baratoodha. Uummanni gurraachi abbaan biyyaa wallaala aadaa fi waan takkallee gartee hojii takkallee oofuu hin danda'u. Akkanatti haala kanaanis nurra bobba'an jechuudha. Wayyaaneen haaraatti fudhattee lafaa kaateen yookiin lafaa kaatee jirti jechuudha. Kanaafis ragaan yeroo ammaan tanaa keessatti barattoota Oromootiif kanneen yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran bifa adda addaatiin irratti bobbahaa akka hin baranne dura dhaabbannoo dirree baate godhaati jiran jechuudha. Waan kana ta'eef khawaa gaafate hunda mana yuunivarsiitii keessatti warri baratu kuni barnoonni isaanii guddaa aylii arkatan hogguu waan takka waan haalan tahin waan hin tahin hogguu arkan yoo gaafatan hidha kunis ilmaan isaanii ilmaan Oromoo wajjiin baratan irratti bobbaasanii akka arrabsan faa godhu jechuudha. Waan Oromoon silaa ragaa namu walqisa dimokiraatiin isaan ammoo waan dimokiraatii oofuu hin dandeenye. Fedhiin isaanii nama kana hunda akka gabraa fi bineensaatti ilaala, akka nama faayidaa hin qabnetti ilaalan jechuudha. Ka baratellee naguu isaan bira dhufe gattiqqaati. Nama barate ta'ee boonee dubbachuu hin danda'u. Kana gaawwanni isaan qabatee jiru jechuudha. Waan kana ta'eef kunis sababa tokko. Sababni lammaffaa sossoohina biyya Arabaa keessatti maantana deemaa jiru kana biyya keessa naquu barbaadan jechuudhaan Oromoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraatan kan qaqqabaa hidhatti naqaa jiran nutu jira. Kanaafis dhaloonni ilmaan Oromoodhaa ka biyya keessa jiran ka ala jiran lafaa kaanii yoo waan kanaaf gartee dawaa arguu baatan malee waan kanarraa hin bahan jechuudha. Salphina kanarraa abadan hin bahan. Wanni isaan baasaatis hin jirtu jechuudha. Duuba gaa ka'anii yoo dura dhaabbatan qofa adeeba ol deemaa jiru kanaa furmaata argamsiisuu fi waan fedhan akka ilma namaatti akka jiraatan godhuu hin danda'anii akkasitti gaa warri qara'e kun haala ilmaan Oromoo har'a gammachuun gartee qaraatii irra jiru kana akkaataa inni hin tuffanne akkaataa inni aarratti yoo hin baratin maaltu jira jechuudha. Beeka isa garagaraa laala. Wanta kan jirtu faayidaa. Gabrummaan numa jirte jechuudha bifa jijjiirratteetuma jirti jechuudha gabrummaan. Dimokiraatiin laaftuu miti. Dimokiraatiin waan onnee namarraa buqqaatee namni dhugaan dalagu jechuudha. Yookiin Tigree keessa jiraachuun ni mala dimokiraatiin. Ammoo Oromoo keessatti dimokiraatii jira jedhee namni fudhate ibsobe fudhachuun qabu. Diduu qabu. Durabbannoo qofa adeeba amma deemu kana amma qaraatii jiru kana furmaata argamsiisuuf ni danda'ama yoo lafaa ka'ee namni waa dalage. Dalaga barbaachisa bilisummaan akkatti hin dhuftu. Dimokiraatiin hin dhuftu kana laaftutti hin dhufte jechuudha. Yeroo jechuun waan gartee wareega barbaadati jechuudha. Wareegama barbaaddi. Sagantaan barnootaa tan gabroonfataan Habashaadhaa ummata Oromoo irratti lafa kaayyate. Namni saaxil baate Jeneraal Taaddasa Birruuti. Yaadadha. Namni kun Itoophiyaatti amana. Kanama dhugaatti amanuu ture jechuudha. Laakiin hojiin hogguu wajjin ture hoggaatti mul'atte arke jechuudha. Dhugaa arke jechuudha. Jeneraala itti gaafatamaa poolisaa isa godhanii barnoota tokkummaa sanirratti isa hoogganaa godhan. Yeroo tana hunda Haile Sillaaseen Taaddasaan Amaara se'uu ture. Taaddasaan barnootaan biyya keessa barnoonni akka babal'atu godhee osoo jiru muummichi ministeerota
أكللو أبتهل دي تبيتنا هقول لقي واعي صوها برنوتا أنا هقول لقي بيورمو خيزتي أورمون والنسي برنوني كنا كان ديما أجيو أكان ديما أجيلا هقول أرك تحدث أخيرا تحدث دوبا برنوتا نمو يا تحدث برنوتا نمو أكبرتو قدوم غاري وان تلتور وان غاري وان بريدو نمني برسيفتو أينيو نيجو خبرسيفتو جيرتو نمني برسيفتو أينيو قال لا نمو يو برسيفتي قالانا سفودتيتي سلك إنسان إنسان كان أكا دوبتي حفن قل ساقنتاتنا كذي تيني يجو إنسان ساقنتان تندوبة تاني هنجي من السرعة قل يجو أكا برني قل يوتا نتعدسان تبينتن أكا هم أتتويته أكا هم أتتويته وان أرومو تهي بتلقامت ويا خنا قبروم فتا هما قراجة أكته تجتي أرقتي سبق على أرومون أركتي لكن تندلين أرومون نما خان أكمل مراتا قرن يشو أنا ما قريب ناهي مراتا ين نمي بلسوم ما سلاو مراتا نمي بلسوم ما بربادون دينو مراتا أبنوت أرومون رتي هب بافمتو سنة يا دلوت إلمان أرومو ما عليه دنتبه هاللي خنايت نمني خوني مستري أبدت أركن سنيبا سري واني جتي لا تيسين أبدت أركن تأرومون أبدت أركن أركون دندني ثاني سنيباز نما قومو مس سني دوبا يندير رباز وان المان أرومو متمانو سلان أقرأيت وما إذا لقى الرئيس أنا مرت بوتو مالين أركن ربينغا أكا إني باسو قولي يلي لمن أرومو روالي قلن إفي فما خرسيرا ولا بنجك وان براتي مثل نبدين جرتو تنانجو نوتي خرسي سانين إفنيت وما حقا خيني بربادتو مرقا خيني فالمون أتنو رجلي مرقا إفي أباتو فالمت يالمان أرومو مرقا خيني خاني هافل منو حالا أرومو نرى خيسا جرتو خانا كوتوون أرومو خنين خرا خانا رتي فوريغن هندي حكا لمو قلتو كجنال تادا سبرو سلادو ورا خاني نواركني مال منونجان ما أكمل نلالا نما أمالي قبرو ما خيسا جرتو نواركن جيجو قبرو ما نسيم بين نمي أرومو ورانتن خبير خوث نسيربا خبين نسيربا جيجو بلسون مجيس سيربا جيجو ديمقراطيين بلدت جا ديمقراطيين نسي يو علمي أرومو تقوم يونيفرسيتي خيسا دبين قلوب ديكو باباس سياسان أكمل الدين تتوني جيو قافة يقول هيدا الدبرسين جيجو ميلالا درمان لا يا علمان أروميان غرغراماتي جرتي خدو بنتون سنتي من جرتو نمنقل خاتنا بين نجرا أروميان بياباهن كامنه خاقول إينيو أمة أروموتي نوي خاقول أرومون يرور إرتو جارماتي ما توقون أبوتو هيري حمتو تنا أروميان أكامودتو قل بودا مكان أروميان هوني تابامي تيران فتامي حفودن ده حالو قريوتي فوف يو أرام تنا جدي إنك كبوباتن